Harka fuunii kam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya kun oduuwwan gurguddoo tibbanaa biiroo koominikeeshinii Oromiyaatiin dhiyaatudha. Oduuwwan keenya gurguddoo tibbanaa dhimmoota hawaasummaa, dinagdee fi siyaasaa kan biyyaa fi kan naannoo qabannee dhiyaanneerra oduu waliin hanga addisee taanaati. Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahmed giddugala kenna tajaajila foddaa tokko masoob jedhamu eebbisiisan. Giddugalli haaraan kunis gamoowwan dullooman gara haaraa fi hojiif mijataa ta'etti jijjiiruu moosaajii biyyuma keessatti gabbatee hojiirra oolchuu fi dargaggoota ilaalcha haaromeenii humnaa fi kabajaan tajaajila kennaniin ta'uunsaa ibsameera. Giddugallichi dhaabbilee 12 walitti qindeessuun tajaajiloota garaagaraa 40 kennuun kan eegale yoo ta'u kunis lammiileen yeroo isaanii akka qusatanii fi tajaajila fooyya'aa akka argatanii fi gargaaraa jedhani. Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahmed ergaa karaa toora fuula miidiyaa hawaasummaa isaaniitiin kan dabarsan torban kana keessa. Bu'aa qabatamaa fi dorgomummaa fi hojii gaariin dhaabbilee misoomaan hojjetaman abdachiisaadha jedhani pirezidaantiin itti aanaa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Awwaluu Abdiin. Dabalata oduu kana Marshaa Shophaa akka taanutti qindeesseera. Raawwiin hojii ji'oottan sagalee Oromiyaa Sovereign Fandii bara 2017 bakka pirezidaantii itti aanaa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Awwaluu Abdii argamanitti Finfinnee galma waajjira pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaatti qoratameera. Gamagamicha irratti manaajimentiin Oromiyaa Sovereign Fandii hojii geggeessitoonni giruuppii fi dhaabbilee kan argaman yoo ta'u gabaasni raawwii hojii hanga kurmaana sadaffaa Oromiyaa Sovereign Fandii, Oromiyaa Agiroo Giruuppii, Oromiyaa Construction Giruuppii fi kan Oromiyaa Sovereign Fandii dhiyaate irratti mari'atameera. Hirmaattonnis hojiiwwan harca'anii hafan yeroo qabame keessatti xumuruu fi karooraan hoogganamanii kan hojjetan ta'uu himaniiru. Hojii geggeessaan Oromiyaa Sovereign Fandii Dr. Adaree Asaffaa ciminootaa fi hanqinoota raawwii hojii keessatti baatiiwwan 9 keessatti mul'atan kaasanii qophii karoora bara 2017tti seenuu qabnaa jedhan. Pirezidaantii itti aanaa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Awwaluu Abdii bu'a qabeessummaan Oromiyaa Sovereign Fandiin dhufaa jiru abdachiisaadha jedhanii hojii caaluuf hanqinaalee jiran maqsinee imala badhaadhinaa milkeessuuf hojjetamuu qaba jedhaniiru. Korporeeshiniin ijaarsa Oromiyaa teekinooloojii haaraa Enterprise Resource Planning jedhamu eebbisiisuun hojii eegaleera. Dabalata oduu kana Biraanuu Tarrafaa akka taanutti qindeesseera. Korporeeshiniin ijaarsa Oromiyaa teekinooloojii haaraa Enterprise Resource Planning hojiiwwan ijaarsaa milkeessuu danda'u hojiirra oolchuusaa beeksise. Afayyaa'in caffee Oromiyaa Aadde Sa'aadaa Abdurrahman sagantaa eebba siistama haaraa kana irratti haasaa taasisaniin mootummaan dinagdee cimaa ijaaruuf tarkaanfiiwwan gurguddoo fudhachaa jira jedhan. Pirezidaantii itti aanaa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Awwaluu Abdii fi afayyaa'in caffee Oromiyaa Aadde Sa'aadaa Abdurrahman sagantaa ifooma teekinooloojii kana irratti argamaniiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa fayyadummaa uummataa milkaneessuuf galmaawwan gurguddoo qabatee hojjechaa jiraachuu obbo Awwaluun dubbataniiru. Dhaabbilee misooma mootummaa bifa haaraadhaan gurmeessuun hojiitti akka galan taasisuusaa ibsaniiru. Korporeeshiniin ijaarsa Oromiyaa industirii ijaarsaa keessatti dorgomaa cimaa akka ta'uuf teekinooloojiif kalaqaan utuun barbaachisaa ta'uu obbo Awwaluun kan dubbatan torban kana keessa. Manneen hojii kilaastera hawaasummaa Oromiyaa karoora qindaa'aa waliif mallatteesse. Kilaasteri hawaasummaa Oromiyaa galmoota gurguddoo lama dorgomummaa jabeessuu fi hammayyummaa ijaaruu irratti fuulleffatee hojjechaa jira. Kana bu'uuressuufis manneen hojii kilaastera hawaasummaa waliin hojjechuuf karoora qindaa'aa waliif mallatteessan. Sadarkaa pirezidaantii itti aanaatti qindeessaan kilaastera hawaasummaa Oromiyaa obbo Saadaat Nashaa hawaasa wal fakkaatuu fi galma wal fakkaatuuf hojjannaa garuu facaaturree kana furuuf karoorri qindaa'aan barbaachisaadha jedhani. Kana milkeessuufis waliin mallatteessuu qofa osoo hin taane raawwii isaa irratti waltumsuun dirqama jedhaniiru. Hooggansi hunduu kurmaanaa hafetti miira addaan hojjechuun karoora xiiqii bara kanaa milkeessuuf hojjechuu akka qabu obbo Saadaat kallattii kan ka'an torban kana keessa. Dargaggoonni humna jijjiiramaa fi ce'umsa guddina biyyaatti jedhani afayyaa'in caffee Oromiyaa Aadde Sa'aadaa Abdurrahman. Dabalata oduu kana Biraanuu Tarrafaa akka taanutti qindeesseera. Dargaggoonni humna jijjiiramaa fi ce'umsa guddina biyyattiiti jedhan Aadde Sa'aadaa Abdurrahman. Sagantaan wal dorgommii fi agarsiisa ogummaa teekinooloojii fi yaadama biizinasii fi qorannoo gochaa marsaa ja'affaan akka naannoo Oromiyaatti magaalaa Adaamaatti gaggeeffame. Afayyaa'in caffee Oromiyaa Aadde Sa'aadaa Abdurrahman sirna barsiisaa sagantichaa irratti argamanii haasaa taasisaniin dhaloota saayinsii fi teekinooloojii fi kalaqaan gahoome uumuuf hojjetamaa akka jiru dubbataniiru. Dargaggoonni kunis ogummaan of ijaaruu waa uumuu fi kalaqa yaadama biizinasii haaraa hojjechuu akka qaban ibsaniiru. Sadarkaa itti aanaa pirezidaantii qindeessaan kilaastera magaalaa obbo Masfii Malaakuu haasaa taasisaniin
hojiin dargaggootaan hojjetamaa jiru imala badhaadhinaaf abdii guddaa akka ta'u kan dubbatan torbaan kana keessa. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya oduuwwan keenya gurguddoo tibbana biiroo kominikeeshinii Oromiyaatiin qabannee dhiyaanne kanarratti xumurreerra. Odeeffannoo dabalataa fi YouTube, Facebook, Telegram, TikTok fi kallacha Oromiyaa like, share, subscribe gochuun hordofaa isiniin jecha torban oduuwwan kan biroo nan walitti deebinutti nagaan nuuf tura.